haa ta'u jaaldaandii gaaffii bareeda. Qaamni dirree irra jiru eenyumee araarri mootummaa waliin yoo milkaa'ee hin fudhannu ka jedhe dhageesseetta hammanumaa jechuudha. Silaa qaamni dirree irra jiru yeroo sumayyuu anaan nan laallatu ani waraanni bilisummaa Oromoo gonkumayyuu mootummaa kanaa waliin waa'ee nagaa haasa'uu jechuu danda'a. Maaliif walii dhagalleerra atuu jirta achi keessa jechuudha. Wal quba qabaachisne kan nuti deemnuu fi lolaa fi jaallan akkas taanee deemna. Mootummaan abbaa irree kuni malaan asii nu baasuus barbaadu maltii sana deemnee galla rakkoon hin jiru. Garuu immoo duulli qondaalli foogganni waraana bilisummaa Oromoo bakka hin jirretti waraana kana qoru sinitti gaggeeffamuu danda'a jennee tilmaamna argiteetta duulli sun deema. Waraana bilisummaa Oromoo akkasitti qoranii qormaata sana dhibbaa injifatee keessa ba'e irraa hiikkate yeroo sana caalaayyuu qawwee akkatti hiikkanne hin jiru jechuudha. Kanaaf qaamni dirree irra jiru qaamni kamiyyuu araarri kun nuu malu hin ta'uu jedhee jiru. Kanaaf irratti walii gallee wal mari'annee deemnee too marii hin qabnu ta'ee walii galtee hin qabnu ta'ee yeroo sumayyuu olola baay'ee fincila baay'ee caccabiinsa baay'ee waraana irraa argitamu. Qondaalota irraa hoogganoota irraa argitamu. Mariif mara abbaatiin kan inni deemu. Burjaajiin inni har'a dhalus hin jiru. Otoo dhaleera ta'ee yeroo ati as hin jirre yeroo ati deemtu. Wanni kun waraana bilisummaa Oromoo bakka hin bu'u. Wanni kun garaasaaf deema. Wanni kun qabsoo gurguratee. Ani qabsoo kanan oolchaa ka'ee dhutu dhalata ture miti. Hunduu fudhateera. Hunduu kan fudhate gariin egaa mataa isaa keessatti galuuf qophaa'ee taa'eera ta'uu danda'a. Galamuun moo hin danda'u ree waan Oromooti barbaanna malee waan keenya miti. Waan keenya barbaanna ofii keenya bu'aa keenya taanaan immaa maali? Abbaan keenyis maatiin keenyis yoo dhabanii ijoollee isaanii nu qallabachuu hin dadhaban yoo hojii dhabne homaa gochuu dadhabne maatii keenya silaa qe'een isaanii golgolaa'ee jireenyi isaanii itti dukkanaa'ee maatii qabsaa'otaa waraana bilisummaa Oromoo hedduu faca'ee kan hin facaafne turre jechuudha. Lafa isaanii qonnee nyaachuu dandeenya. Yeroo dulluma isaanii hirkoo ta'uufii dandeenya. Sanaaf hin deemu. Galuuf qophaa'ee kana keessa galuun suni ta'uu didde jennaan immoo kan rifate jiraachuu malu. Kanaachi gaafa deemame waan Oromoof maltu ni arganna yoo ta'e Oromoof Oromiyaaf ni fudhanna. Waan Oromoof Oromiyaaf hin malle immoo taanaan isin dirreerra jirtu qabsoorra jirtu qawween keessan sin harka jirti yoo rakkannellee nuti wareegama illee baasuu ifaa dandeenya. Wareegama sanaaf nu qophii waan taaneef akka harkaan laattanne waliin jenneetu kan socho'an. Maaliif lolaa siin jedhee lola akkasitti deemtee fagaattee haala qawwee kee of harkaa lafa keessee deemtu keessatti kutannoo si gaafata murannoo si gaafata. Kanaaf wareegamaaf deemne malee jireenyaaf miti. Wareegamaaf yeroo deemtutti waraanni wal dhagahee nagaan galaa ammoo waan shira qabdu waan akka Abiishee Garbaa nama gootu keessatti hin kufiinaa waliin jennee akkasitti wal gorfannee sochoota. Akkuma jedhame waan summii qabdu dammaan makamtee dhufuu barbaaddu sana fudhachuu hin dandeenyu waan ta'eef waraanni immoo dirreetti duula asirratti dhufe ni qolate malee nagaa sanaani gallaa yookaan akkas taanaa yookaan immoo lakkii isin wal qindeessitanii kan deemtantu jira malee bakka nuun guutanii kan jedhe jiru tureeraan hin turre waan lafarra ture haa turre hin turre waan ta'eef waan har'a irraa nagadan tokko hin jiru. Gama mootummaa sana waliin yookaan PP waliin wanti ture PP waliin diinuma homaa wanni ture jiru nama gidduu keenya jira. Warra Ameerikaa warra Noorweey akkasumas warra achi keessatti waa guggumaachan jiru jechuudha warra Kanaadaa fa'aa dabalatee. Mootummaa Taanzaaniyaa akkasumas warra Keeniyaa qaamni hedduun sana keessatti involve godhe. Keessumaa mootummaan Taanzaaniyaa bakka Veenuu sana nuu qopheesse nagahummaa keenyaaf illee yaalii hedduutu ta'eera waan ta'eef. Tika baay'ee professional ta'e baay'ee committed ta'e dandeettii qabu warri kun baay'ee galata qabu jechuudha qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti galata guddaa qabu Oromoon biyyattii sana akkasittiin haa yaadatu jechuudha warri qabsoo beeku warri qabsoo Oromoo keessa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru biyya Taanzaaniyaa akkasitti galateeffannaa jechuudha achi baanee hanga naannofne biyya meeqa keessa murree dhufnu akka itti isaan nu gaggeessan. Kanaaf warra sana bira innaa deemne
qawween keenya qawweema jira, lolli lolumatti jira, wanni firoomne waliin hin jiru. Teenya waliin irbaatan nyaanne, teenya waliin suuraan kaa'an. Harka ishee iyyuu hin qabannee jechuudha. Dhiiga qaba harki ishee waan ta'eef. Waan wal haasa'uu dhabne yoo nagaan bu'a ta'edha. Nagaan bu'uu didee diinummaan keenya itti fufe akkasumatti dachaa. Naaf walitti dhufeenya hin qabnu isaa wajjin. Gaarummaan ture tokkotu ture. Warri waraana bakka bu'ee dhaqe. Rakkoo kana beeka lafarratti waan ta'eef akka dhumattu fedhii qabu ture. Dhugaan jirtu kana. Warri suni waan jenne fudhachuu jalqabee ture jechuudha. Abiyyi namtitti Reedwaan Hussein jedhamtuu fi Geediyoon Ximoosiyoos jedhamtu ergee wanni kun waraanni kun hiikkata yoo ta'e qofa waliin haasofnaa jedhee seenii tureyyuu kanaan dura booresse arrabsoo tiyuut godhee achumatti badee jechuudha. Akkasitti fashalsa. Warri waraanaa beekaree lafarratti waraanni isaa maal akka ta'aa jiru. Dhiiga dhangala'aa jiru beeka. Waliigaltee bareedaa irra gahamee ture jechuudha. Fudhachuutti jalqabanii ture. Warri kun dhufeetu mootummaa singoonaadha jechuudha. Mootummaa ta'uu miti. Yoo isaan nu gochuu baatanis kanaan mootummaa ni taana beeki jaalladhi. Kanatti namantooti. Kanaaf itoo dhiigni dhangala'iin immoo rakkoo kana furraa yeroo rakkoon kun furamtu beeki isaaniiyyuu gaafatama hedduu jalaa ooluuf turan. Wanni wal nu dhabsiise tokko immoo achi keessatti akkaawuntabiliiti. Turuusii naa jiraatu, faakt faayindingii naa jiraatu, dhugaa barbaachuu naa jiraatu dha. Waraanni bilisummaa Oromoo akka Piriitooriyaa sana ta'uu hin danda'udha jechuudha. Wanni taajabdoonni nu gudduu jiran rakkatan tokko kanaa jechuudha. Akka Piriitooriyaa sanatti dhumachuu hin danda'u. Atis asiin galeet achiin galeeti. Nama baay'eetu qeenitti gubatee jireenyi isaa bulbulaa'ee dhalli isaa duutee Oromoon du'ee duuti isaa kanaan duras dubbadheera. Bara Haayile Sillaasee moo bara Dargii moo bara TPLF moo namni du'e guutuu Oromiyaa keessatti lakkooftee bira ga'uu dandeessaa jechuudha. Bara kana beeki guutuu Oromiyaatti miti ganda keessatti waggoota 5-6 darban miti guyyaa 5-6 keessatti nama du'e lakkoofne itti ga'uu danda'a. Kanaaf akkaawuntabiliitiin jiraachuu qaba. Kanaafuu roodmaappii sana keessatti arrarraa'een kan inni qabatu tokko faakti faayindingi. Dhugaan jiru eenyutu eessatti maal balleesse yookaan maal tolche. Dhugaan jiru suni edda adda bahee immoo namoonni piroosekiitu ta'uu qabu. Mana murtii dhaabbachuu qabudha. Mana murtii dhaabbatanii yoo Oromoon dhiifama godhee fi haa bahan sabatu murteessaa jechuudha. Araarri immoo haa bu'u turuus. Araarri saba gidduutti, araarri gosa gidduutti, araarri gaafa bu'u ammoo warri piroosekiitur ta'e yookaan mana murtiitti dhaabbatamee itti murtaa'e uummati araara godhee fi araaramee uummata keessaa jiraatu yookaan immoo sarvaa godhu haa hidhamuu jennee jechuudha akka seerri itti murteessan. Warri immoo rakkoo kana keessatti balaan irra ga'e kompenseeshinii naa jiraatu gumaan haa kafalamu. Kun osoo hin fudhatamiin mootummaatu laaffataa kun jechuun yeroo fudhataa maal ka jedhutu dhiyaate jechuudha. Mootummaan jabaan immoo eessa jira? Mootummaan jabaan jira yoo ta'e naafsii dirree kana eessaa ta'e dambidoolloon asii sa'aatii meeqa? Mootummittiinis beektii miti lafa kana. Maa dhuftee asiin hundaa jirree yoo jabduu taate. Kanaaf faakti faayindingiin jiraachuu qabaanii roodmaappii sana keessatti dhiyaatellee fudhataman argan. Namni akkasumattiin ajjeesee, hidhee, qalee, waan barbaade godhee uummatatti dabalamee taa'uu barbaade. Yoo xiqqaatee beeki uummati bareetu dhugaa jiru. Gumaallee yoo dhabe. Namichi waan sana godhe piroosekiitur ta'e hidhamuullee yoo dadhabe. Dhugaan baheetu araarri akka bu'u barbaadu. Kunis hin taane. Haala akkasii kana keessatti egaa wanni nuti sharamni jiru waan ta'eef gaddacha sun dhufte malee waraanni bilisummaa Oromoo gaafa wal gaggeessine walitti hinneetu hundiyyuu walitti dhaammatee dirree irratti immoo mootummaan kun firiikii inni fayyadamuu danda'u loluudha waan ta'eef lola sanaaf qopheessee lolee lolchiisee immoo akkasitti wal eege waan ta'eef konfiyuuzinii yookaan burjaajiin gaafas ture tokko iyyuu turre. Konfiyuuziniin hin turre too jiraateera ta'e namuu yeroo sana iyya ture. Anaggoota anatu lolaa inni kaanii garaasaaf galaa gaafas hin jedhama ture. Hin jedhamne. Hin jedhamne taanaan ergasiiyyuu ji'a meeqa gaddachaanii har'a ji'a meeqa ta'e hojii meeqatu hojjetame eenyu dubbata. Har'a gaa bakka dhabni dhangala'uu jalqabde sanatti kun dhuftee jechuudha. Sun immoo nama goyyomsuu
goyyomsaa fi somni abiyyiin baasaan jiru hallayyaa qileessa buusaa jira qilee keessaan baan. Beeki mootummaa Itoophiyaa kana walitti dhufanii hojjetuun isnaaraas seete liyaabiliitii guddaa. Maal jennaan biyya jigdetti dhadeemteetu seetta waan ta'eef. Oromoo immoo kanaa achi jigsuurra iddoo amma jirutti qabnee hojjenna wajjinii isa jedhuu roodmaappiin suni daandii ittiin hulluuqan isaanii agarsiisee ture. Sanatti illee hulluuquun barbaanne waan ta'eef qilee sanatti hanga awwaalamanitti qabsoon ture. Akkasii wanti ture waan ta'eef dirreerraa namni tokkoyyuu kana morma jedhe akka nagaatti yoo jiraate silaa inuma argina sirree jechuudha.